bulchiinsa keenyas bulchiinsa gaarii nu haa godhu biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu isin jaalannaa ulfaadhaa kabajamaa hawaasni magaalaa Qundhee galatoomaa ulfaadhaa TV Hamilton hundeessitoota keessaa Ustaaz Sheikh Jamal Ali hedduu si galateeffadha yaada ibsa bal'aanaa kenniteef. Ulfaadhu hawwii keenya CV obboleessa keenya ka kaameeraa duuba jirus baay'ee isin galatoomfannaa yeroo hedduu nama gaarii hunda nama ulfaataa hunda nama jabaa hunda isa duuba har'a jabaa jira akkuma ilma jabaa haadha jabduu duuba jira jaanitti obboleessa jabaa obboleetti jabduu duuba jira jaanitti kaameeraa kanarraa yeroo hedduu miidiyaa irraa nama mul'atu kaameramaan jabaa duuba jira akkasumatti editara warra edit godhu jabaa duuba irra jira isinillee galatoomaa ulfaadhaa maqaa hawaasa kanaatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota TV Hamilton bakka jirtan martuu nageenya rabbii isinaa ga'u jenna guyyaa har'aa sagantaa guddoo irratti argamna sagantaan tun illee aanaa gammachiis magaalaa Qundhii keessatti gaggeeffamu jirti sagantaan tun ammoo eebba Hamilton TV akkasuma gargaarsa ilaalchiseeti kan asii qophaa'e egaa sagantaa kana irratti argamuuf hawaasni hedduun dhiiraa dhalaan asitti argamee jira akkuma asiin dura yaada tokko fi Ustaaz Sheikh Jamal Ali isin affeeree ture amma immoo munashida keenya jaba Ustaaz Anas Muhammad isin affeeruu fi bakka kanatti waan arkeerraa waan asitti isa tolerraa waan asitti isa dhagahamerraa gaafii xiqqoo godhaa fi isinillee wajjin turtii godhaa isiniin jedha egaa obboleessa keenya kabajamaa munashida Anas Muhammad egaa guyyaarraa sagantaa asii qophaa'e kanarratti argamtee jirta mee duraan dursee waan as jiru irraa maal hubattu? ما شاء الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتشا وتوتا في وردوتا تيجي ملتن بجراتم بجرانه الرابع كتير كمنو بدين أرجع لتا مجالا كنا أنا جمعتش مجالا كنا كتير كمنا مجالا تنوكا جور بركة ناس مكي خران خيسة بيتي كرا بدي سافا ديما جزء خيسة باتو مجالا تكو تكفكاتي هذا ومالي نمني أرى مكانة تركمو مقالة تناوجي ولمدالو أكني أجر ريشار وني في أكل وني ستة أجر روا ولداتي هدو مقالة تنام جمعتشيتي ناو مسلمات إلى خنات أسكي سجرا فكاتشو إندور رنوتي ولكن حالي أمر فني ستة أجر أمة مخيناه خراجزي خيسة بانو هدو خيسة تينيم بيمو نام برا خرار رجرا nama keenya dila kana kan asjirechuu itti dhufnaan magarre malee yaaduun turre ammoo ugar dhufnee agarru nama muslimaa illee babbareeda ajaa'ibaa kanaa jira akkasumatti qayroo fi haawwan osoo hin jenne manguddoo osoo hin jenne osoo nam tokko nafin du'aatotaa fi ulamaawwan osoo nafin barataa fi barattuun osoo nafin bakka kanatti simannaa deeggarsaa miidiyaa hamiltaniif hawaasni keenya gumaachiisaan godhaa jiran gumaacha bareedaa hangana hangas hin jaamne nama dila kanaatu as jira itti dhufnee garre malee yaaduun turre maallaqa dila kanaas keessaa baallee itti dhufnee garre malee yaaduun turre uummanni keenya hangam takka diinfii ka jaalatu hangam takka diinfii fi dursa ka kennu hangam takka miidiyaa sheekota isaatiif isa ol barsiisu ol garsiisu miidiyaa hayyootaas baasee hayyoota isaa yaaduu turan hayyoota isaan deemachuu turan fidee hawaasaa wajjin wal agarsiisu hangam takka ka jabeeffatan hangam takka ka jaalatan waan nama mul'isuudha kuni har'a hawaasni keenya akkuma duruu beekaman waan diin kana jabeessuu keessatti ifi mana citaa keessa galaa mana jigaa keessa galaa masjida foogii ijaarratan akkasuma miidiyaa isaaniillee osoo irraa waa takka achiin kaayyanne uffata isaan uffatan yoo laaltu maallaqa isaan gumaacha yoo laalte waan wal madaaluu miti dhiiroo namni kun dhugumaan kan nuti ammoo kan nuuf hin deemne waan jiru nama shakkisiisa walaakin irrumaa gadi kan qabne boohee gangalatee nullee boochisu jira uummanni keenya hedduu nama gammachiisa akkasitti agarree waan hedduu fuulduraaf illee abdii namatti horuudha waan ammaafis nama gammachiisee fuulduraaf illee adoonni kun waan itti fufanuuf qabu waan jiru asirraa abdannee achitti himamuu dandeenyudha hedduu gammannee dhalaa kollee haala uummata kan rabbiin kanuma ulamaa hin teenya kadhachuu jiru tana qofa rabbii haa geeffaluufi wallaahi namni diin rabbii cinaa dhaabbatee khasaaree hin jiru namni waan diin tajaajilu tajaajilee hongoo hin jiru kamil kaayoo ta'e malee ka guddate yoo ta'e malee ka xiqqaate hin jiru inshaallahu ta'ala warra magaalaa Qundheetiif guddinaa fi duruma ديني في دنيا عندكاكو نلنا وناف إن شاء الله والناس تجربون الدنيا ما قمنا تشيسوا ده بليزوي. الدنيا سكالتي فدايف سبلا لو خليتي أتم يروبا سكالتا كراجرا تمير مارتا سكالتا خنا تجاي بتوع مير مارتا أسيت مؤمن ولا ما خنا يمشي أمني أسي
kaka'umsa guddaa qaba akka irraa hubannetti sagantaa dhuguma akkuma isinuu jettan sagantaa kanarra gurguddoollee hedduu godhaatis jirra wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu sagantaa kanarra guddoo hedduu ta'uu keessatti kaka'umsaan ganaafaa kan argamne garta sagantaan tun sagantaalee isiirra gurguddoo tantana caaltu hedduu tan dabarte san hedduumina namaatiin baay'ina namaatiin ga'ullee baattu muuxannoo isaaniitiin cinaa dhaabbachuudhaaf qabanii fi hawwii isaaniitiin isaanii cinaa dhaabbachuu miidiyaa isaanii cinaa dhaabbachuu hayyoota isaanii gammachiifachuu qabaniitu hedduu nama gammachiisa hedduu fuulduraafis nama abdachiisa ummata kana akki jaanii ibsan jechaan namatti qaataa rabbiin isaan amin keessuun daafu. Gaafii bohaartii gaafata amma gaafii bohaartii uumaa hamiltanii wal qabatee guyyaa irraa sagantaa hamiltaniitiif kan qophaa'e waan ta'eef as keessaa waan je'eeti mee tiivii hamiltan ni daawwata jedhee yaada mee sagantaan tiivii hamiltan keessaa sitti tolu maali? Wallahi sagantaan tiivii hamiltan keessaa natti tolu sagantaan keessaahu ulamaa'ota keenya akka intarviiwutti ulamaa'ota keenya gizee intarviiwuu godhan akkasuma darsiileen ulamaa'ota deemtu hedduu bareeddi sagantaan bohaartiillee bareedduudha jalaa kullee sagantaan tanaatu bareeddu sanii toomtu waan jiru qabnu hunduu bareedduudha haaluma amma jirtu kanaan nuti fuudha qabdi wanni akka hanqinaa jirtu jiraatte osoo ta bareeddu hedduun jirtu sagalee faa sirreessuu kaameraallee sirnaan sirreeffachuu kun waan barbaachisaadha namoota hedduu wajjin gizee teenyee daawwannu hamilton silaa bareedaadha sagalee hedduu adda namaan baane waan cufa fidan akkasuma viidiyoolee garii sagalee hin dhageefne faallee dabarsuu inni jirti waan jiru uummanni ni kakaasa wantoonni kana kanaa kun osoo nuu sirraa sagantaan hamilton hundi tanaatu akkasiisantu akkasii waan jaaniin qabdu hunduu bareedduudha kan harkaa jirutti hedduu gaariidha yaadni amma tajaajila kunniin waan miidiyaa kana kan sadarkaa gaariin fufsiisuu danda'u illeen durti anillee kanuma si gaafachuu ture caalatti ammoo namni yaadee waan kana oduun isaa ammoo daran jajjabeessa jechuudha. Fuulduratti sirraa akka deemu ta'a jechuudha qabxiileen atamu kakkaasti kunniin egaa mee dhumarratti asirra hanqina miidiyaa qabna miidiyaa dhabuudhaan waa hedduullee dhabaa turre jechuudha amma immoo rabbiin miidiyaa afaan keenyaan dabarsuu waan diinaa keenyaa dubbatu inni jira jechuudha egaa miidiyaan kun akka miidiyaa tokkotti kaani hanqina jiru tokko guuttataa deema laakiin garuu waa hedduu jechuudha hawaasa bira ga'uudhaaf hedduu hawaasa islaamaa miidiyaa kana bira akka dhaabbachuu qabu dhumarratti yaadaa wajjin wal qabsiisiti. Miidiyaa jechuun akkuma hayyoonni islaamaa hedduu irra deebi'anii ibsaa oolan ijaaf gurra keenya namni miidiyaa hin qabne duudaadha namni miidiyaa hin qabne bal'aadha jechuu dandeenya. Alaa kullaan miidiyaan kun akkanuma dhaabamee hin jiraatu yeroo daawwannu yeroo sagantaalee isaa hordofnu hedduu bareedaadha mi'aawaadha akkanuma bareedee mi'oowine baasii guddootti bahee waa hedduu keessa dabreeti kan hayyoonni keenya kana bareechanii tasbaasan hawaasni keenya waan ittiin miidiyaan kun nu bira ga'u waan ittiin hawaasa islaamaa bira miidiyaan kun ga'u qabeenyaan cinaa dhaabbannee waan qabnu hin deeggarree haala hin jenne keessa hin jenne xiqqaa guddaa hin jenne qabaata dhaba hin jenne lukkuurra hanga lubbuutti hawaasni keenya cinaa dhaabbatee miidiyaa kana gadi dhaabee kana caalaa akka inni goda hunda seenu akka baadiyyaa fi magaalaa akkuma ammaa deemee bakka hundatti hanga dandeettii isaatti hawaasa keenya tajaajilaa jiru kana caalaa humna godhatee akka tajaajilu irratti dalaguu akka qaban namuu tokkummaadhaan cinaa dhaabbachuu akka qaban miidiyaa kana ta'in cinaa dhaabbachuu turre kun miidiyaa yoo sagantaan diin takka ichirraa dabartee hawaasa keenya barsiiftuu maallaqni keenya achi keessa jiraatu rabbiin sababa itti nuuf ta'udha waan kana cinaa dhaabbachuu qabna kaleessa dhokannee turre irra mul'annee jirra bakka kalee turre irra jirra kaleessa waan ajaa'ibaa takka dhumarra yoon isinii gaafa naayiroobii irraa gara biyyaa deebi'e miidiyaa qabaachuun turre karraa kanatti hamiltaniin jiru miidiyaa hedduu eega sarkanne ka jirullee nuuf na godhatee as keessan turre gaafas miidiyaalee jiran kan saba yaamanii turan namni kun nama amantii baree miti nama saba isaatiif qabsaa biyyarraa bahee miidiyaan kun dhufee simachuu qaba jedhee yoo yaaman nuti waa'ee amantii keessa hin galle jedhee jiran ammoo amantii fi maqaniin biyyarraa bahee amantiin soonuma ta'uu caalmeetti wayyaanee maa maqaa gooytan wayyaanee maalii barrabsitan uummata maa rakka kaaftanii biyyaan baase
miidiyaa tokko ka dhufee nu simatu dhabneeti miidiyaan tokko sun hin dubbisin hawaasummaan keenya qalbii isaa gurra isaa qoma isaa nuu banee jaalalaan isinillee akkasumatti nu simatanii turtan Ustaaz Ahmadiin Jabal wajjin haala saniin miidiyaa dhabuudhaan ifumaa wal simannee suuraa telefoonuma keenyaan kaanee share godhuu turreen baana. Guyyaan san sila irra taatee akka kalee sanii jirrachuuf hin jiru akka gaafasiin jirrachuuf hin jiru waanuma fi tafiiti akka fedhees ta'u miidiyaan kun miidiyaa keenya isaan dukkana keessaa ifa baana isaan wal agarra isaan wal barra jabeeffachuudha qabna waan jiru hawaasa keenya dhaammachuu barbaadeeti. Umarratti namoonni hedduun kaasita qeellee ni dhageeffata bakka hundatti ammoo daawwattoonni TV Hamilton kan yeroo ammaa kana nu daawwachuu jiran nashiidaa xiqqoo takka sirraa fedhuu loolanii asumatti akka irraa nu buuftu yaa TV yaa TV yaa TV yaa TV islaama hedduu si jaalanna hawaasni musliima sisiimachuuf kaane nu hundi tokkummaan baguma nu dhufte yaa TV islaama baguma nu dhufte yaa TV islaama hedduu si jaalanna yaa TV islaama lubbuu si tiifanna yaa TV islaama inshallah nashiidaan tu waraabamtee jirti tanumaan isaan afeeraa asumaan ni godhu inshallah yeroo biraa galatooma